Imoon yeroo fayyadamtan beeksisa garaagaraadha isinitti fiduudhaan yoo isin rakkise viidiyoo irraa kana keessatti imoo gonkumaayyuu beeksisa addaadhaa kan imoo namatti fidee nama rakkisuun isinitti finneen isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya imoo kana kan baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan fa'aa duraan ta'an. Hayyee daawwattoon kiyya imoo kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kaja jolladhaas ni baasirratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti michuu joobis.com kan jiru tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan sittee sifataa asirra ta'e foon isa irratti tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanarratti imoo itti barreessitanii imoo. Achi booda sarchii fuulduraatti kilikii gootu sarchii gootuftanii. Achi booda haala kanaan suuraa kana eegaa suuraa kana tokkoof kilikni gootu. Achi booda imichi gadi buufachuudhaaf sirra olutaa gaddeemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalamati waan kan birraa imoo istu qabuufadhaa akka jalatti daawulood keeturti daawuloodii tantottaniiti imoo kana bilbila keessatti gabbuufatanii. Hayyee daawwattoon kiyya imichi gabbuufatanii egaa katanii akkuma imoo kan ilaalu lakkoofsa bilbilaa imoo keessanii itti guuttatanii banatanii booda gonkumaayyuu beeksisa garaagaraadhaa isinitti fidee akka imoon kaaniin isin rakkisu inni kun isin rakkisu.